Warqee koo meetii koo Yesuus qabeenya koo gaddisaa boqonnaa siim ulfinni koo. Ashama akkam jirtu jaallatamoo obboloota koo nagaan keessan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. YouTube'n kun ergaa isin barsiisuu danda'u isiniif dabarsa. Subscribe gochuun hordofaa affeerra keenya jaalalaati. Waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaa akkuma naannoowwan biroo waggoota dhibbaa ol mootummaa dursuun uummata Tigraayiif mana barumsaa hospitaala banuudhaan bishaan qulqulluu fi jal'isiiwwan oomisha midhaaniif fayyadan hojjechuun hosteela hundeessuun baay'eewwan barsiisteetti haga guyyaa irraattis bajeta miiliyoonaan lakkaa'amu gadhiisuun gargaarsa namoomaaf kan oolu hojiilee misoomaaf kan ta'u raawwachiisuun uummata Tigraay waliin ta'uun amanamummaan tajaajilaa jirti. Har'a garuu saba kanaaf qofaa isaa anatu dhimma jechuun kan of muudee fi sabuma kana keessaa kan ba'e biiroowwan misoomaa sinodosiiwwan haala nama jibbisiisuun akka hinjirre gochuun saameera. Magaazinoota sadii keessaa gargaarsa namoomaaf kan oolu hojii misoomaaf qabeenya ta'aa ture saamuudhaan qullaatti hambisaniiru. Dalicha keessatti kan argaman manneetii jireenyaa yookaan gastaawusii 6 saamaniiru. Konkolaataawwan 3 mootor baayisikilii 8 fudhatanii deemaniiru. Kana hundarra garuu kan nama gaddisiisu baay'ee isaanii guddistee ulfina guddaan kan geesse waldaan haadhoo magaalaa Dassee yeroo sana tajaajiltoota waldaa keessa turan arrabsoo nama qaanessu arrabsuun reebichaa fi dhiphisuudhaan qarshii miiliyoona 3 kan tilmaamu meeshaa sagalee guddistuu fi meeshaawwan biroo keessaa hatu fe'atanii deemaniiru jechuun lubni waldaa Makaana Yesuus magaalaa Dasseetti argamtu tokko gocha kana ifa baasaniiru. Ol ka'umsi yookaan guddinni ce'umsa malee wallaansoo malee hin dhufu. Namoonni tokko bara ol ka'umsa Itoophiyaa yeroo jedhamu kan isaanii yaadan ol ka'umsa isaa qofa malee macaafa sana keessatti miixuu rakkina bubbee hamaa fi ce'umsa rakkoo qabu achi keessatti raajamee jiru yaadaan hin qaban. Rakkinni wayii biyyattii irratti yeroo ta'u bara ol ka'umsaa nuun hin jenne jedhu. Namoonni akkas jedhan macaaficha irratti kan isaan dubbisan yookaan barbaadan ol ka'umsa isa jedhu qofaa malee macaaficha keessatti waan hin dubbatamin kan ta'e tokkoyyuu hin jiru. Dhugaan isaa waraqata irratti kan caafame yookaan barreeffame yoo qaamaan ta'uu fi mul'atu nama naasisa. Sababiin isaas hojiin Waaqayyo karaa nuti yaadnu irraa gargar waan ta'eef. Yaa biyya Itoophiyaa miixuun darbee rakkinni darbee ce'umsa ta'uu xumuramee yeroo ol ka'umsaa inni guddaan jalqabeera. Oduu dhiisnee hojii irratti haa xiyyeeffannu. Yaa waldaa kiristaanaa haala mimmijeeffachuu dhiisnee wangeela haa lallabnu. Amma kunoo kallattii hundinuu yeroo hojiitii barri ol ka'umsaa jalqabeera. Biyyittii irratti jalqabni gaariin argamaa jira. Waaqayyos dursee kanuma yaadee gochaa jira. Kanaaf yaa waldaa ka'ii, yaa saba waaqaa dammaqi. Ifni kee dhufeera, ulfinni Waaqayyo siif ba'eera. Kanaafis ka'ii ibsi. Isaayyaas boqonnaa 6:1. Kanaafis Waaqayyo isa durii yaadatinaa, wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godhaa. Inni amma iyyuu as ba'utti jira. Isin hin argitanii? Ani lafa onaa keessa karaa nan baasaa, lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasaa. Isaayyaas boqonnaa 43:18-19. Warqee koo meetii koo Yesuus qabeenya koo gaddisaa boqonnaa siim ulfinni koo. Seenaa koo jijjiirtee waan maraanaa gootee hidhaan arraayittee na burraasiftee akka jabbii kuuftee na burraasiftee akka jabbii kuuftee. Warqee koo meetii koo Yesuus qabeenya koo gaddisaa boqonnaa siim ulfinni koo. Seenaa koo jijjiirtee waan maraadhaa gootee hidhaan arraayittee na burraasiftee akka jabbii kuuftee na burraasiftee akka jabbii kuuftee. Maalin jedha kan kee ulfaatu malee maqaan kee ulfaatu malee maqaan kee
haulfaatu malee maqaan kee haulfaatu malee maqaan kee warqee koo meetii koo Yesus qabeenya koo gaddisa boqonnaa simuul finni koo seenaa koo jijjiirtee waan maraa naa gootee hidhaan irraa hiittee na burraasiftee akka jabbii kuuftee na burraasiftee akka jabbii kuuftee. Yoo yaashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.